قافنا تسنجيز أنا جيتني وللنبينا ما لسنا نقول دار أمتي أكاد إيمان ياتني كاتني نياني كان جتني ما صبدو إيه أكاكادن صبا يتي كم مقابفتو سيدا ياتني كأني نياني جتوت على صومني على ماي تجيتا أكاكان نما صبو متي كابين هذا تتم بونتت تتم بشننتنا ما الرب ساجستو كمبر كابين يساتي إيه لا دعني كأكنا تسيرتي لا دعني سيدي خدك سلام أوف تايلو وتانا تفين الصورة وكان قبله أباني عمل الإنسان تجير ماجرا وانت شنكاتن بيكو قرمان يوان تجيفي كانت تتعرف شين بركاب براتوتا برونتي قلقين تكشون شيريو دغوغو قد ما انا ارتيتو اوفنيتي وان وشي ولاني أتمنى سبستلا فوال من دوام غير براتي مالك تلتيشون قرماني وان جلقيف سناف موليو أكبرتها تقوت وان تيادو سناف جنكم تتعملين وان براتي مالك جنكم نكنام ليسو ليسو تيها مال اللي يجدو كانت توفجي وانتين الأكسيتي تكوجا هرمي أنا وانت انت انجو برنوتا كيسا قبيين تكون التلفاتت مليني وما ينتاني maal jechuu keeti jechuun akkuma barattu kamitti qormaata qopheessuudhaaf cinqamuutu irra jira sanaan lamaa inni yeroo kudha irra deebitee maa cinqamteettee intala cinqaatiin jirtamu maaliif akkanatti of cinqitaree suuta jettee hiriyoottan kee wajjiniin wal gaafadhuutii isaanii wajjin qo'adhaa asiin hin jenne maaliif akkanatti of cinqita eessi sareeti isa akkasii miti kan hin ta'in cinqame waan hundaafuu asii jira kune cinqame asii jira isin talatu maaliin akkanatti of cinqu addanatti ta'e barsirumayyuu maayinni yookaan ofitti marte kun ni kan safirraa baase mataa keessatti qadhime ta'imee lafuulli kee waan fakkaatu Bareedu. Lalisi. Leensaan garuu maalumaaf amalanatti jijjiirti. An dhugaan siin jedha akaakaadhaaf isii malee hin qabu osoo isiin jedhu. Isiin garuu argaa kiyyaa miti bilbila kollee cufuu jalqabdee jirti. Ijumaanuu na arguu fedhiin qabdu. Garuu ani kan siin jedhu jaalallee biraa qabaattee jirti. No abdi. Maal fakkisteetta garuu leensaan amala akkanaan qabsitanii. Meebii qormaanii waan jala geef kanaaf yaadda'uu dandeesse.
kanaan ala wanti biraa rakkoon tokko illee hin jiru. Dhugaa siin jedhaadhis. Lalisee nan sobiliin siin jedha. Leensaan qormaataa miti barumsi hagafe yoo itti cimee jiraates qaamaan yoo na arginellee bilbilaan na argaa turte. Isiin garuu amma immoo qaamaa miti bilbila kollee kaasuu diddeerti. Sitti an isii kan barbaadu fedhii yeroo gabaabaatiif yoo kan jettee yaaddu ta'e dogoggortee jirti. Dhugaa sitti maa dogoggortee jirti. Eeyyee. Baay'ee dogoggoraa jirtanii. Leensaan si ol nama siif yaaduudha. Anis Maal sa'a jirta garuu? akkas jedhaa ture. Har'umaaf kaleessa dheengadda waan wal dhabdaniif akkas ta'e. Maaliif akkas ta'e adda garuu? Dhageetta. An isii kan barbaadu gara fuulduraati. Barumsa isii xumurtee, barumsa olaanaa uggaa xumurtee, bakka fedhii isii, bakka kaayyoo isii urgaa geetteen booda waan fedhii kennaa raawwanna jedhee yaadaa ture. Waadaa fi galeeffis ture. Abdii nam beeka bara. Isiin garuu argaa kiyyaa jibbitee jirti. Wannuma xiqqoodhaafis wannuma guddaadhaafis aartii akkam taatame? Maaf hin aarre. Obsaan annan goromsaa dhugee Oromoo yoomummaa kustanii. Obsimee abdii amma siin jedhe. Abdii waysi gaafadhu. Maal? Jechuun leensaan uffata miidhagaa tokko bituudhaaf argitee turte. Hawwitus waan qarshii ittiin bittu waan dhabdeef baay'ee yaaddeessaniira. Mee yoo bitteef maal sitti fakkaata? Uffanni barbaachisaadha? Barbaachisaadha. Akkas taanaan tolu. Garuu meeqatu si barbaachisa? Kodha bara. Jechuun hanguma 200 jechuudha. Eessatti wal arginee sichuun arga? Jechuun asumatti wal arguu dandeenya waan. Asii miti. Iddoo kanaan dura itti wal argaa turre san beektaan? Okay, yes. Achitti wal agarru. Sa'aatii baratame sanitti wal agarru kan. Tole. Adeem sa'aan jalaa ga'e. Dhugaa siin jedha garuu dhiifama guddaa. Yako? Oko. Na ejamter? Sunday mana jettee san? Hiriyoota koo wajjin paartii qabaa siin jedhee. Paartii? Ta'us nagattee deemtaare. Hin buluun bara. Dhugaa hin bulu. Yoo bulte garuu takka fidadhee ni. Gaafa sana sin qala. Isa dhugaa ciisin si qara gaafa. Inaaffaa ta'uu isaati. Maala inaaffaadhaaf miti kan na dhorkaa jiru. Yeroo tokko si barbaadeetti. Si barbaadeettu. Maaliif na barbaadde? Lakki beeksisa wayii argeeti. Isa dorgoma jedheeti qarshii waan dhabeef qarshii yoo qabaatte qarshii 100 akkanaaf kennituuf. Qarshii? Maali nuti qarshii ni oomishna siin jedhan immoo mana baankii nu seetu. Mana baankiitti siin jedhani qarshii oomisha siin jedhani goofta. Akkuma Hanna baratte dhaqiitii hati. Hanna? Ani qarshiin qabu goofta. Maal jechuu keeti ani hattuudha? Maal hojii kee hin beektu? Waan attatu beekta dhaqee ati. Lukti kee qe'ee kana ga'uusaayyuu galata jedhe. Kashalabbee. Arraboo qarshii fidinaa jedha.
abdii oo ani waan hundaan dhaga'ee jira atin aarin qarshii bisan gaafatin amma qarshii meeqa barbaadde dhaqiitii kiraa manaa kiyya sana amma barbaaddetti fayyadamii kan sirraa hafe naa qabii kottu. Tole akaaka. Tole. Nalisi. Library jedheen bahee mama bara. Maal rakkina qabaree bakka yaadni deemna kaa'u. Garuu akkamitti akkanumatti deemna? Qarshiirraa fuudhee bara. Eenyurraa? Abdiirraa kaa'u. Maal jettee irraa fuute? Leensaan uffata ishiin barbaaddutu jira jedhee. Uffatichi meerre jedhee yoo na gaafate hoo? Meerree qofeettaati. Uffatumayyuu waliin deemnee bituu qabna naan jedhe. Maal jetteerre? Malaan of biraan bise ka'a. Mee kanaanuu siifaa milkaa'inaan dhugaa itti naan jedhe eenyuma san kaachaa na biraa sokke. Anis dafee gara manaa gale. Yoo saa deemnu kun harmee keessa osoo deebitee nutti dhufe dhugaa yaa deemu. yaa deemu. Beektu ni yaatis bakka isaa? Bakkeetu na jalaa badeera. Nama gaafannaan yoo ta'u baate. Daddafi beena. Akkam oolte nagaa. Nagaa keetti? Fayyaadha. Mee sooftii naa kenni. Abbaa meeqa si kenna? Abbaa jechuun naaf kenni xiqqoo sin jechuudha. Si manni kun mana maaliiti? Guddinsa sin ilaalu dubartoota qofaati. Jechuun kee yeroo baay'ee dubartoonni hoggaa seenan argeetti bara. Iddootti dubartoonni itti isaanii ibsadhaan turaasanii. Akkasii hambar mana jireenyaa natti fakkaataa ture. Mana jireenyaa fakkaata malee awwaala lubbuu daa'imman hedduu ta'e jira. Saantima shanta mana biraa qabda. Tole tole. Tole. Galatoo. Nagaan naa oolu. Carraa akkamitti garuu? Haga yoomitti na sobdaati? Uffata bitaaf naan jettee kaatee waan hin taane maaliif hojjeta? Nama raachisuu barbaadde siin jedhamu. Na sobiin dhugaa siin jedha. Leensa. Si malee nama biraan qabu. Si achi kan biraan barbaadu naan jettee. Abdi shiimati na amani ana abdi. Dhageetta atis waan hojii keessanii na. Abdi. Nalise qarshii abdiirraa fuute deebisiif. Anis maaliif na cinqita? Dhiisanii kanan furadhu. Ani abdii dhabee jira. Amma dhiisi. Gara manaa deemu. Turiira armiin maal naan jettu uffata koo jijjiirradhe gara manaa deemu. Tole naaf hin mijoofne ana. Tole hin deemna. Leensuun maal taatee akka turte argan beeku. Numaan eega dhufuu deddeema. Library deemtee taagaafanni biraa maali? Wanti ishiin beekamu
Maayinni ta'e gasmara cinqamuun jechuun yookiin ijoollee hiriyoota waliin laayibrarii deemte ta'a. Ana agar leensa. Maal nagama turte? Tureen asii yaaddesseni. Baay'ee. Maal ana qofaree abbaa keessa dhingadhu kaa? Taa'uuf moo? Abbaan koo akkasii yookaan ani galu yoom anaa galuun an jedhere. Akkasii. Abbaa annan soos. Muufachuu Ani si jaalladhaaf yoo na jibbite malee. Muufachuu keeti moo? Muufachuu keeti. Harme. Leensu maal immoo maayichi si diddiimate? Maayinni ati mataa koo xiqqoo na dhukkubee ture amma garuu naa cabeera. ati immoo Ati akkanumaa na fidhiphisiisiin hin jenne. maan ati immoo rakkoo qabda moo akkuma alaa galteen xiqqoomallee boqonnaan kennituuf dura waan nyaatamu kenniif. Amma na dhiiseera. Si dhiise? Na dhiiseera. Anis kan uffata koo jijjiirra. Abdi. Har'a maal taatee mee kitaaba sana maal dubbise? Homaan taane akaaka. Tole siifan dubbisa. Ilaa akaaka. Gootichi Oromoo Jeneraal Taaddasee Birruun seenaa inni qabsoo keessatti dabarse keessaa hanga lubbuu wareegamuu kan ga'e. Itti kaatan immoo ana irratti seenaa keessa walii dubbisu. Maal jechuudha? Dhageetta. Akaakaadhaa barbee kitaaba dubbisaa jira. Inni dhimma mataa keessaniiti. Anaan nan ilaallatu. Anaaf dubbisaa jirta seete? Yoo barbaadan immoo wal qabadhaati alatti ba'aa walii dubbisaa. Alatti ba'aa? anaaf akaakaadhaan alatti baa jetta. Dhageetta kanaan booda yoo barbaade ati haxaamii bahi malee nuti hin baanu. Ani amartii immoo? Siin jedha. Anatu haxaamee mana kanaa baa? Abdii. Akkasitti cabsanii qiraacii dhoksu. Abdii. Anaaf jettanii waliin dhagnaa. Kotta labaana. Hin baalu akaaka. Hin baanaa kotti nu Hin baalu taa'ii siin jedha. Wal qabadhaati haxaamaa narraa baasi. Hin baalu siin jedha. Situ haxaamee baa malee. Akkasii? Har'a mana kanaa anatu baafisitu baatteen wal ilaallaga. Dhugaan qabdu? Qamoolta. Maali rakkooti jira moo? Rakkinatu jira jetta? Rakkinni akkamittiin dhabama? Dargaggeessa quufaa hojii maleessa manatti sooraa jirrutu na dhaanaa jira. Na dhaanaa jira. Abdi. Bahi mana kana. Kai bai.